Nageenyi Waaqayyoo isiniif haa baay'atu. Hordoftoota amantaa Ortodoksii Tawaahidoo kan taatan kan biyya keessaa kan biyya alaa bakka jirtanitti nageenyi Waaqayyoo irra deemuudhaan isiniif haa baay'atu. Akkam jirtu ani obboleettiin keessan nagaa guutuun qaba. Isinis bakkuma jirtanitti akka nagaa taatan abdii guutuun qaba jecha har'a baga itti isin gahee ayyaana masqalaa kan bara 2016 itti isin gahe isiniin jechuu jaaladha. Akkasuma immoo barri ayyaanni masqalaa kuni kan bara 2016 kan jaalalaa, kan tokkummaa, kan nageenyaa, kan araaraa, kan fayyinaa, kan akkasuma waan hojjennellee itti argannu Waaqayyoon waa taasisu akkasuma cubbuu hojjennes kan itti kadhannee argannu nuuf haa taasisu isiniin jechuu jaaladha. Hunduma keessaniyyuu dhugaa hedduu tokko akkasuma warri biyya keessa jirtanis ta'e kan biyya alaatis baga itti isin gahe isiniin jedha. Irra deebi'uudhaani ayyaana gaarii isiniif haa ta'u, kan baranaan isin gahe egereen isinii haa gahu isiniin jedha. Ayyaantu arga jedhu akkasi ayyaanni waggaadhaan deebi'ee dhufa isaayyuu ayyaantu arga jedhanii Oromoon akkasidha. Inni akkasuma dhugaa baay'ee tokko kan namatti toludha. Kabajni ayyaana masqalaa baay'ee kan baruma hundaayyuu baay'ee namatti tola. Dhugaa baqa nuti biyya ormaa kana keessatti baay'ee tokko dharra'aa jirra. Yeroo akkanatti uummanni keenya adii kana uffatee dhugaa fataa zanaa jedhee ayyaana ofii kabajatu dhugaa baay'ee tokko dasna jedhe baay'ee natti tole osoo nan achi keessa argame. Abees gammachuun ani gammadu dhugaa Waaqayyo jechuudha. Dhugaa baay'ee tokko namatti tola. Dhugaa Ortodoksii ta'uu koo baay'een gammadee jira. Maaliif akkanatti uummanni kun yaa'ee waliif dhagahee ayyaana isaa kabajachuun, amantaa isaa kabajachuun baay'ee tokko nama gammachuu guddaa namatti dhaga'ama jechuudha. Dhugaa baay'ee das nama jedha jechuudha. Maaliif namni kan amantaa ofii caalu eessumattuu hin jiru jechuudha. Maaliif amantaa jechuun immoo lubbuudha waan ta'eef jechuudha. Innaa baay'ee tokko das na jedhe hedduu natti tole. Kanaaf warri biyya keessa jirtanis warri biyya alaa jirtanis bagatti isin gahe anis egeree isin waliin dabarsuudhaaf abdii guddaan qaba. Waaqayyo jedhe hunda caala kan Waaqayyootiin jedha. Dhugaa hedduu tokko namatti tola, hedduu das nama jedha. Akkanaa isin jedha. Ortodoksummaan akkatti bareedu akkatti das nama jedhu dhugaa Waaqayyoo. Yaa uummata keenya akkatti das nama jedhu dhugaa Rabbii jechuudha. Ayyaantu arga jedhanii Oromoon akkasidha. Kan baranaan kaanu gahes egereenis nu haa gahu. Egereen immoo nus warroota biyya ormaa keessa jirre biyya keenyatti akkanatti akka obboleewwan keenya, hayyoolli keenya, abbootiin keenya akkasumas immoo daaqonoonni keenya, qeesonni keenya akkanatti dabarsan kana nus akka isaanii haa dabarsinu warroonni biyya ormaa jirru abdii guddaan qaba egeree biyya keenyatti dabarsuudhaaf. Biyya keenya Waaqayyoos immoo akkasuma biyya keenya nagaan haa godhu akkanumatti akka adii isaan uffatan kanatti addeenya isaa uffatan kanatti Waaqayyoon immoo nageenya isaatillee akkanumatti nuuf haa buusu, tokkummaa isaa nuuf haa buusu, araara isaa nuuf haa buusu. Maaliif kan nageenya caalu hin jiru. Maaliif namni yoo nageenya qabaate amantaa ofiillee kabaja beektanii biyyattiinis yoo nagaa taate amantaa keessa kabajatti akkanatti baatee jechuudha. Dhugaa baay'ee tokko hedduu natti tole. Hedduu tokkoon baqa garaan nabadaatuma oolee maal goona ree. Dhugaa amantaa ofii akkanatti afaan ofiitiin ibsachuun baay'ee tokko das nama jedhaa jechuudha. Miidhagina kana ofii dhugaa Waaqayyo jechuudha. Akkatti wal kabajanii namni kun hunda akkattis wal kabajee waliif seera isaa eegee amantaa isaa akkatti ibsachuun hedduu tokko na gammachiisee jechuudha. Dhugaa maaliif addunyaa kana irratti kan amantaa ofii caalu eenyumayyuu hin jiru jechuudha. Maaliif amantaa jechuun lubbuudha waan ta'eef kanaaf amantaa ofii hundi keessanuu jabeeffadhaa isiniin jedha. Maaliif kan amantaa keessa caalu hin jiru abadanii jechuudha. Dhugaa addunyaa kanarraa jechuudha. Kan amantaa kee caalu gongumayyuu hin jiru jechuudha. Amantaa feeti hordofi. Amantaa hordoftu sanitti immoo itti jabaadhu. Ati feetu musliima ta'e, feetu ortodoksii ta'e, feetu beestii ta'e, feetu waaqeffataa ta'e, waan feete ta'e garuu kanatti ati itti amante san
jabeeffachuu qabda. Amantaa namaa jeequu dhiiste amantaa kee jabeeffachuu qabda. Maaliifii bakka namni amantaa ofii jabeeffatu beekadha. Innuyyuu beekadha jechuudha. Maaliifii hin beekaafi waan beekaa ta'eef amantaa ofii jabeeffata malee wallaalaa osoo ta'e amantaa nama arrabsa jechuudha. Namoonni immoo amantaa nama arrabsan kun beekaa sanitti fakkaatan wallaalaniiti hin galleefi amantaan maal akka ta'e hin galleef kan amantaa namaa jeeqanii kan amantaa namaa baanii arrabsanii jechuudha. Abbaa fi haa ta'u dhugaas hin jedhaan jechuudha. Ani abadan amantaa nama kamiyyuu nan kabaja nan jaalladha. Bakka maaliifii namni amantaa kee jaalattu amantaa namaas hin jaalatta. Namni amantaa namaa kabaju amantaa keettis hin jaalatta. Kanaaf amantaa walii hin jeeqinaate kama itti amantan kan itti si fayyise kan itti fayyina kee argatte kabajadhu. Bakka ergasiif ta'ee kan itti amante kabajadhu jechuudha. Kanaaf amantaa namaa waliin jeeqinaa waliin arrabsinaa amantaa keessan akka amantaa qabdanitti jabeeffadhaa. Amantaan lubbuudha waan ta'eef lubbuu tana namni akka lubbuutti lubbuu tana hin beektanii miti lubbuu jechuun amantaadha. Gaafa duutes kan isa kan si waliin deemu jechuudha. Inna amantaa keessan jabeeffadhaa. Abbaa feete waan feetetti amana. Amantaa namaa hin arrabsinaa. Namni wallaalan namni sammuun isaa doofaa ta'e namni waa'ee amantaa hin beekne warroonni waa'ee amantaa hin beeknetu amantaa namaa arrabsa gadi ba'ee badee miidiyaa kanarratti afaan bana jechuudha. Maaliif osoo hiikaa amantaa beekee hiikaa amantaa isaa wanta matsaafni isaa jedhu akkasuma wanti quraanni isaa jedhu osoo beekee namni amantaa namaa hin tuqu jechuudha. Warroonni akkas amantaa namaa arrabsan suni hin beekan jedhina warri immoo jala deemtanii harka dhooftan dhugaas siniin jedha jechuudha. Harka dhooftanii abbicha sanii ittuu itti jabeessitu malee wanta irraa qabdanii jiru jechuudha. Warra akkas jettanii amma fakkeenya ijoolleen yoo amantaa arrabsan jala deemanii harka dhaabatti cabsite itti maali gooti jedhu hin jedhamu. Maaliif amantaa keetti tuqamasis gaafa san jechuudha. Akkasumas akkuma amantaa san nama san garaa gubusis garaa gubuu danda'a. Kanaaf amantaa walii hin arrabsina. Walii kabajaa. Bakka maaliif amantaan lubbuudha. Oromummaan immoo dhiiga jechuudha. Kanaaf amantaa keetti kan si caalu addunyaa kanarratti eenyuyyuu siif hin caalu. Oromummaa maali jedhanii mati. Dhugaas siniin jedha. Naan akka kootti jechuudha. Jaalattanis jibbitanis dhugaas sin jedha. Oromummaan kiyya akka ta'utti ta'ee ka jirutti ta'ee eenyumaa oromummaa keenyarraa fuudhuu hin danda'u naafis kennuu hin danda'u. Garuu kan naa caalu amantaa kooti. Maaliif amantaan koo lubbuudha. Eenyu walitti amantaa kootiin jaaladha. Bakka amantaa kootiin ala eenyumaayyuu hin jaaladhu. Bakka kanaafuu obboloota koo amantaa keessan waliif kabajaa isiniin jedha. Yoo hin balleessitas maalis akkas jettanii ana dhiifama naa godha. Maaliif ana amantaa namaa hin arrabsu abadan eenyumaayyuu osoo ta'e warra arrabsullee iddoo hin qabuu fi hin laalus hin naggeeffadhus jechuudha. Maaliif namni sun utuu beekaa ta'e amantaa akkuma amantaa isaa jaalatu amantaa namaas akka isa gubu hin beeka waan ta'eef. Kanaaf waa'ee amantaa isaatu hin beeku nama arrabsa waan ta'eef kanaaf nama sanitti ilaaluu miti jechuudha. Namni amantaa nama arrabsu amantaa isaatu hin beekuu fi amantuma ebalu akkasan amanaaf beeka malee wanta amantaa sun jedhu maal akka jedhu amantaa sun matsaafni sun maal akka jedhu quraanni maal akka jedhu hin beeku jechuudha. Maaliif quraanas ta'e matsaaf quddusis ta'e jechuudha. Nama arrabsaa hin jedhu amantaan kamiyyuu jechuudha. Amantaa feetee nama arrabsa hin jedhu. Bakka nama si arrabseeyyuu ameen jedhee fudhadhuutti deemi jedha. Maaliif ittiin deebisinii jedha. Maaliif ati isa malee kan cubbuu fudhatu si himati jechuudha. Ati itti deebiste immoo situ cubbuu fudhata isarraa jechuudha. Kanaafuu waliin arrabsina amantaa keessan kabaja abbaa fedhe waan fedhetti ajamu ol kabaja kan qabdu jabeeffadhu amantaa kee sirriitti fataa sanaa godhiiti. Akkas isiniin jedha obboloota koo har'aaf viidiyoon xiyyattanumaa. Yoo hin balleessitee gorsa akkanaa nama barbaachisu kan jettan ta'e iddoo dogongorri jirutti immoo komentii jalatti naa barreessuu hin dagatinaa. Maaliif wal sirreessinaa jechuudha. Wanta dogongorame tokko wali namatinaa walitti maatii wal sirreessina barreeffamaa nutti wal sirreeffana rakkoo hin qabu. Ijoolleen kiristaanas ijoolleen musliimas ijoolleen beestas waaqeffannaas hojii wanti jirtan hundumtu wal sirreeffana waan ta'eef iddoo kanaa dogongorte jettan yoo jiraattan komentii jalatti nu xaafuu hin dagatinaa isiniin jedha. Akkasuma obboloota koo hundi keessaniyyuu kan biyya keessaa kan biyya alaa bagattiin keessanii ayyaanni gaarii isiniif haa ta'u isiniin jedha. Obboloota koo Ortodoksii tawaahidoo hantaata hundi keessanuu kan biyya keessaas kan biyya alaas
baga ayyaana masqalaa geessan ammas irra deebuudhaan ayyaana gaarii isiniif haa ta'u kan nageenyaa kan jaalalaa kan tokkummaa isiniif haa ta'u isiniin jechuu jaaladha. Amma immoo viidiyoo biraatiin wanta biraa qabannee walitti deebinutti kanumaanii nagaan naa turaa. Bakka dogongoratti immoo saanduqa poostaa jalatti barreessuu hin dagatinaa isiniin jedha. Nagaa naa ta'a, fayyaa naa ta'a, isiniin jaalladha, isiniin kabajaa. Hundi keessanuyyuu horaa bulaa deeba.